Caffeen Oromiyaa yaa'edilee 8ffaa waggaa 4ffaa bara hojii 6ffaa ta'aa jiruun raawwii hordoffii fi to'annoo caffee Oromiyaa baatiiwwan 6 dabranii fi kallattii xiyyeeffannaa fuulduraa dabalatee gabaasa qaama hojii raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa baatiiwwan 6 darbanis dhaggeeffateera. Yaa'ii kanaan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan dhimma nageenya ilaalchisuun gabaasa caffeef dhiyeessaniin rakkoo nageenyaa keessaa fi alaan nuquunnamaa tureef osoo hin jilbeeffatiin uummata keenya waliin ta'uudhaan itti ciccinee balaa sirnaa fi biyya keenya irratti aggaamamaa jiru qolachuu dandeenyeerraa jechuun ibsaniiru. Mootummaan keenya harka nagaa firiirse osoo hin dachaafatin daandii nagaa filannoo hin qabu kan jedhu bu'uuraan itti amanee hojjechaa tureera. Uummanni keenya gidiraa guyyaa guyyaan irra gahaa jiru balaaleffachuu fi waamicha karaa nagaa farda luugamee qotiyyoo camadee gaammee baasee dargaggeessa qambarri tiidhee akka aadaatti waamicha taasisaa ture. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaaffii uummataa isaa iyyattaan guutuun fudhatee qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo gaaffii nagaa simatan wajjin waliigaltee nagaa mallatteessuun boqonnaa haaraa saaqamuu danda'e. Waraanni bilisummaa Oromoo waamicha uummataatti fi mootummaa gaaffii gatii kennuudhaan karaa nagaa filachuun waliigaltee araaraa mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin mallatteessee jiru. Qondaaltonni fi miseensonni waraana bilisummaa Oromoo gaaffii araaraa simatanii isaan dhugumatti goota yeroo hundaati. Gaaffii diina jibbiinsa Oromoo gaafa diini jibbiinsa Oromoo fi sabootaan machaa'ee keessaa fi alaan ilkaan nurratti qaratu. Roorroon uummataa ofirraa deebisuuf tokkummaa jabeessuuf araara uummataatti makamuu caala hanga aantummaa fi quuqamaa mul'isuu kan danda'u hin jiru. Akka sabaattis akka biyyaatti nagaa waaraa dimokiraasii ijaaruu fi dinagdee suffiinsa qabu milkeessuu nu barbaachisa. Kanaafis aarsaa barbaachisu hunda kaffallee nageenya barbaadamu hundee imala nagaan akka waara'uuf madda wal waraansaa gogsinee shirtootaaf shira isaanii qorannee imala keenya gara ol ka'iinsaatti kan ceesisu ta'a. Humni boo'ichaaf gadadoo harmee fi abbootii keessaniitiif kabaja kennitanii nagaan dhuftanii hundaaf maqaa kootiif maqaa uummata Oromootiin galateeffachaa irra deebi'ee baga nagaan qe'ee fi maatii keessanitti nagaan dhuftan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Kallattii dhimma dinagdee hawaasummaa fi siyaasaanis keessumaa oomishaa fi oomishtummaa guddisuuf teekinooloojiiwwan qonnaa fayyadamuun xiyyeeffannaan hojjetamaa akka turerree eeran. Qonna gannaatiinis lafti hektaarri miliyoona 11 fi 600 ol midhaan gosa adda addaan faca'ee callaan kuntaalli miliyoona 300 fi miliyoona 27 ol walitti akka qabamellee yaadachiisaniiru. Fooyya'insa gabbina biyyee jiru dabaluun oomishaa fi oomishtummaa qonnaa dabaluuf bara kana yeroo kamiyyuu caala qonnaan bultoonni bal'inaan xaa'oo uumamaa qopheessuun akka itti fayyadamaniif hojii bal'aan hojjetamaa kan jiru yommuu ta'u, ji'oottan 6 darban keessatti kompoostiin idilee meetiri kiiwbii miiliyoona 173 kompoostii irraa immoo kumtaala miiliyoona 1.6 qophaa'uu danda'eera. Misooma itti fufiinsa qabu mirkaneessuu fi oomishaa fi oomishtummaa dabaluuf kunuunsi qabeenya uumamaa iddoo olaanaa kan qabu yommuu ta'u, inisheetiiviin ashaaraa magariisaa hojjetamaa jiruun bu'aawwan qabatamaan galmaa'aa jiru. Hojiin kunis itti fufiinsa akka hojjetamuuf dhaabbii biqiltuu bara 2007tiif kan oolu sanyiin kumtaala 11,000 kan qophaa'e yommuu ta'u, hanga ammaatti waliigalaan biqiltuun biiliyoona 1.4 qophaa'ee jira. Misooma bunaa, shaayii fi muduraa dinagdee qonnaa dabaluu keessatti shoora olaanaa qabaachuu isaa ni beekama. Haaluma kanaan sanyii bunaa dhaabbii bara 2017 kan oolu kiiloogiraam 839 kan qophaa'e yommuu ta'u, biqilaan bunaa dhaabbii bara 2017 oolu biqilaan biiliyoona 2.8 ta'u dhaabbiif geessuun kunuunsamaa jira.
Baatiiwwan ja'an darbanis piroojektonni bishaan dhugaatii 700 ol xumuramuun uummata 350 caalu dheebuu baasaa jiraachuu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan yaa'ii 8ffaa caffee Oromiyaa kanaan eeraniiru. Qaleensi meeshaalee ijaarsaa fi qormaata ta'us fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuudhaaf jecha maddeen baajataa garaagaraatiin piroojektota bishaan dhugaatiin madditti piroojektonni jallisii 35 goolabamuun tajaajila jalqabuu ibsaniiru. Sochii uwwisa waliin ga'iinsa bishaan dhugaatii naannoo keenyaa guddisuuf hojjetamaa jiruun ji'oottan ja'an darban keessatti bajata mootummaan sagantaalee garaagaraa fi hirmaannaa hawaasaatiin piroojektonni bishaan dhugaatii 703 dhibbantaan 79 xumuruun uummata 350,819 tajaajila bishaan dhugaatii qulqulluu akka argatan taasisuun danda'amee jira. Ijaarsa piroojeektii jallisiin wal qabatee bajata mootummaaf sagantaalee adda addaan ijaarsi piroojeektii jallisii 213 ji'oottan ja'an darbanitti giddugaleessaan dhibbantaan 23 raawwachuuf karoorfamee dhibbantaan 15 hojjechuun giddugaleessaan dhibbantaan 41 irraan ga'uun kan danda'ame yommuu ta'u piroojektota jallisii 35 dhibbantaan 62 xumuruun gara tajaajilaatti akka galan taasisuun danda'amee jira. Dhimma simannaa investimentii ilaalchisuudhaan gabaasa caffeef dhiyeessaniinis potenshiyaala investimentii naannoo keenya tooftaalee adda addaa fayyadamuun hojiin beeksisuu bal'inaan hojjetameeradha kan jedhan. Dargaggoonni carraa hojii dhaabbii argatanii bu'aa qabeessa akka ta'an taasisuudhaaf piroojeektiiwwan deeggarsa adda addaatiin liqiin birrii miiliyoona 2 fi miiliyoona 83 ol akka mijatu taasifamus pirezidaantii Shimallis yaa'ii taa'amaa jiru kanaan ibsaniiru.